Tameera hidhaan Girmaay gaazexeessitoonni biroo lama gabaasa miidiyaaleef haala mijeessan erga hidhamanii booda dhagahame. Gareen walabummaa pireesiif falmu CPJ Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen adda addaa hidhaatti banaan yaadda'uu ibsaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa Itoophiyaan wanti jedhamee hin jiru. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. BBC'n hidhamuu gaazexeessaasaa kan Tigraay keessaa gabaasaa tureen wal qabatee yaaddoo qabu mootummaa Itoophiyaaf ibsuu beeksiseera. Riippoortara BBC afaan Tigree kan ta'e Girmaay Gabruu magaalaa Maqaleetti namoota biroo 4 waliin kaleessa ture. Kaaffee keessaa kan qabame. Namoonni ijaan argan akka himanitti namoonni 5 kunneen hidhattoota uffata dambii humna waraanaa Itoophiyaa uffataniini kan qabaman. Konkolaataan isaan fudhates kan waraanaati. Namoonni 5 kunneen maaliif akka hidhaman ammaaf hin beekamne. Dubbii himaan BBC yaaddoo qabnu aangoota Itoophiyaaf ibsineerraa deebisi eegaa jirraa jedhan. Girmaay hidhamuun duras gaazexeessitoonni gaazexoota miidiyaa alaaf hojjetaniif haala mijeessan 2 hidhamanii turan. Kunneenis kan AFP fi Financial Timesiif dalaganidha. Dhaabbileen lamaan kunneenis hidhaan raawwate sirrii miti jechuun akka hiikaman gaafataniiru. Gaazexeessaan biyya keessaa biroo Taamiraat Yamaana jedhamus sababa hin beekamneen loltootaan hidhameera. Gareen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n mootummaan gaazexeessitoota hidhe akka gallakkisu ibsa kibxata baaseen gaafateera. Bilisummaa pireesiif kan falmu Reporters Without Borders jedhamullee kanneen hidhaman akka hiikaman gaafate. Waldaan gaazexeessitoota miidiyaa alaatiif dalagu Foreign Press Association Afrikaa jedhamullee gaazexeessitoonni 4 akka hiikaman gaafate. Akka waldaan gaazexeessitootaa kun jedhetti gaazexeessitoonni 2 qorannaarra akka jiran qondaaltonni mootummaa himanis sababiin itti hidhaman garuu hin ibsamne. Hidhaa kanas doorsisaa fi waan naannicha keessa jiru bilisaan akka hin gabaasne dhiibbaa irraan gahuuf kan yaadame akka ta'etti akka hubatu ibse. Hidhaan gaazexeessitootaa kun mootummaan miidiyaaleen naannoo Tigraay seenanii akka gabaasan torban darbe erga eeyyamee booda kan mudatedha. Gaazexeessaan BBC Tigriinyaa Girmaay Gabruu durumaa Maqalee keessa jiraata ture. Ta'us erga lolli naannicha keessa dhalatee yeroo dheeraaf gabaasaa hin turre. Qondaalli paartii biyya bulchaa jiru tokko torbee darbe mootummaan kanneen miidiyaa idil addunyaaf odeeffannoo sirrii hin taane kennuun dogoggorsan irratti tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiisanii turan. Waa'ee hidhaa kanaa gama mootummaa Itoophiyaan wanti ifatti dubbatameen jiru. Komishiniin mirga namoomaa garuu yaadda'uu ibseera. Komishinariin komishinichaa Dr. Daani'el Baqqala odeeffannoo sirrii hin taane gabaasuun rakkoo irra deebi'ee mul'atu ta'us gaazexeessitoota hidhuun garuu deebii sirrii miti jechuun Twiitara isaanii irratti barreessan. Yookaan himannaa ragaa qabuun himadhaa yookiin gadhiisaa jechuunis dubbatan. Lolli naannoo Tigraayitti erga eegalee mootummaan akkaataan miidiyaaleen biyya alaa lolicha gabaasan irratti komii dhiyeeffataa turuun isaanii yaadatama. Lolli naannoo Tigraay kun erga humnoonni TPLF buufata waraanaa Itoophiyaa kaaba jiru to'atee booda eegale. Waraana kanaan namoonni 100 lakkaa'aman du'aniiru. 1000 kan lakkaa'aman immoo baqaaf saaxilamaniiru. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma oduuwwan gaggabaaboo isinitti himaa. Ministeerri Haajaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan haasaa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin taasisaniin dhiittaa mirgaaf darraa namoomaa naannoo Tigraayitti qaqqabaa jiruun yaadda'uu dubbatan. Mootummaan Itoophiyaas tarkaanfii hatattamaa fudhachuun baqattoota dabalatee namoonni nagaa akka eegaman yaada dhiyeessaniiru. Shamarran 300 ta'an mana barnootaarraa kaaba dhiyaa Naayijeeriyaatti torbee darbee hidhattootaan butamanii turan gadhiifamaniiru jedhan hoogganaan naannichaa. Bulchaan naannichaa kibxata shamarran amma balaarra bilisa ta'uu himaniiru. Waraana waliinii Siiriyaan wal qabatee namoonni 1000 lakkaa'aman achi buuteen isaanii dhibuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbatichi bu'aa qorannoo haaraa ifa godheen waraana waliinii Siiriyaa waggoota 10 darbanii keessa namoonni hidhaman hedduun du'uu hin oolan jedheera. Himatamtoonni obbo Jawaar Mohaammed, Baqqala Garbaa fi Hamzaa Adaanaa ganamaarraa mana yaalaa dhuunfaatti geeffamaniiru. Abukaatonni himatamtootaa kana akka jedhanitti obbo Dajanee Xaafaa dabalatee erga nyaata lagatanii guyyoota 34 ta'eera. Kana dura manni murtii yaala dhuunfaa akka argatan murteessee oliyyannoo abbaa alangaan geeffamuu hin dandeenye ture. Murteen hospitaali Laandmaark Qaalitti dhaqee wallaansa akka kennu jedhus sababa hospitaalichi hin danda'u jedheef wallaansa hin arganne. Har'a akkamiin geeffaman jedhee abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Gammachuu Guutamaa gaafadheera. Har'a kan deemuu danda'an jenneega. Kun tilmaamuma kaleessa gaafa gurraandhala 22 bara 2013 daddacha jibbataa mana murtii waliigalaa
federaalatti beellama qabna ture. Maaliif haala yaala isaaniitii irratti falmii dheeratu gaggeeffame. Jalqaba manni murtii olaanaa federaalaa dhimmichuma isaan itti himataman kan laalaa jiru jechaadha. Dhaddachi Lidataa haala fayyaa isaaniitiin wal qabatee lagannaa nyaatarra waan jiranii fi hospitaala Laandmaarkitti akka yaala argatan ajaja kennee ture. Abbaan alangaa immoo hospitaala Laandmaarkitti akka yaalaman ajajni kenname kun sirrii miti jechuun oliyyannoo kan fudhate mana murtii waliigala federaalaa dhaddacha idileedha. Dhaddacha idileetti fudhatee jechuudha. Dhaddachi idileen sunis murtii kenneeni haakimoota barbaadaniin tajaajila fayyaa murtii olaanaa ajajetti hospitaala Laandmaarkitti akka haakimatan. Rakkoo nageenyaa ni jira jedhame ilaalchisee nageenya biyyaas nageenya lammiilees eeguun dirqama mootummaati. Hojii guddaa mootummaan hojjetu keessaa kun tokko. Kanaafuu rakkoo nageenyaa jiruuf furmaata kennee achumatti akka yaalaman jedhee dhaddachi jibbaasaa mana murtii waliigala federaalaa kaleessa murtii kennee jira jechuudha. Kanaafuu hospitaala har'a deemuun isaanii sanirraa kan madde jennee yaadna. Kanaaf guyyaa har'aa himatamtoonni kunneen mana yaalaa deemanii lakkoofsaan meeqa isaan? Har'a hospitaala Laandmaark seenuusaa kan beekne Jawaar Siraaj Mahammad, Baqqala Garbaa Daakkoo fi Hamza Adaana Kaayyeeti isaan sadii. Obbo Dajaneenoo hin deemne? Obbo Dajaneen hin deemne. Mana yaalaatti amma yaala akkamii argatu? Achuma turu moo deebi'anii mana amala sirreessaatti deebi'u? Egaa kan seenan irraa kanas kan murteessu haakimoota isaaniiti. Achitti ciisanii yaalamuu qabamoo yoo ciisanis guyyaa meeqa tursiisaa kan jedhu egaa kun hunduu qoratame booda kun waan haakimoonni irra gahan jechuudha. Yaali argatan kunoo yaala akkamiiti? Kana oduu haakimoonni dhimma isaanii hordofaa jiran isin deebisanii gaarii ta'a garuu haala asiin dura ibsamaa turerraa nyaatarraa baay'ee waan turaniif deebi'anii nyaachuun dura hospitaalatti admitir ta'anii haalli isaanii kun sirraa'uu qaba. Ogummaa fayyaatiin tajaajila kennamu jira. Nama nyaata dhiisee yeroo dheeran booda nyaatatti daayireektilii deebi'uu hin danda'u yaada jedhu qabu haakimoonni. Egaa haaluma kanaan wal fakkaatuun yaala kennuuf yaada qaban natti fakkaata haakimoonni. Guyyaa kaleessaa dhaddacha yeroo dhiyaatan obbo Jawaar Fa'ii qaamni laafee kan mul'atan yoo ta'u sababa kanaanis manni murtii sagalee waaqii dhaga'uuf beellama bitootessa bultii 6tti dabarsee ture. Haala wallaansa fayyaa har'a himatamtoonni argatan irratti ogeeyyii dhuunfaa himatamtoota argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Guyyaa irraa injifannoon Aduwaa waggaa 125ffaa Itoophiyaatti kabajameera. Lola kanarratti uummanni Itoophiyaa humna xaaliyaanii koloniif socho'aa ture injifate. Ayyaanni kun mallattoo injifannoo uummanni gurraachi uummata duratti galmeesse jedhamees beekama. Loltoota Oromoo waraana kanarratti hirmaatan keessaa badaa waa'een isaanii hin dubbatamne kan jedhaman Gabayyoo Gurmuu eenyu. Yuunivarsiitii Salaaletti barsiisaa seenaa kan ta'an Mabraatee Geergisoo Firaa'ol Balaa dubbisteetti. Otoo Gabayyoon jiraachuu hin baanne injifannoon Ambaalaa hin jiru. Otoo injifannoon Ambaalaa hin jiraanne injifannoon Maqalee fi kan Aduwaa takkaan yaadamu jechuu kiyyaa kananii sadanuu keessaa harka qaba. Keessattuu immoo xaalaanonni maal jedhuuni Dalaayoon of Ambaalaa jedhuun leenjicha Ambaalaa jechuudha. Akkuma mobilizeeshiniin gaggeeffameen 1895 Minilik namoota lama dursee erge Gabayyoodhaa fi Mokonnin Hararraa dhufanii hin deemanii Gabayyoon Guraagee bulcha ture yeroo sana Guraagee irraa kaasitu waraana isaa gara Ambaalaa geessee lamaan Ambaalaa wal arganii jechuudha. Boqonnee Gabayyoon waraana gara 30,000 kan hooggane waraana kan Shawaa fi kan Guraagee kan Mataasaa fi kan Minilik jechuudha. Yeroo sanatti Gabayyoon 1889 goobanaan akkuma du'een haga 1896tti ajaja waraana waliigala Itoophiyaati jechuudha. Kan immoo Commander in Chief of Army of Ethiopia. Dubbii Ambaalaatti deebinu waraanni xaaliyaanii akkuma sila kaasee Meejar Toozeeliyaan hoogganamu lafa Ambaalaa jedhamu qabatee ture jechuudha. Kana jechuun gaafa lafa kana arganii warri mangashaa warri duraan gootummaa Meejar Toozeelii beekan baandonni xaaliyaanii baandonni Tigraay kanneen akka Raasifaatii fi Hagos Tafarii warri jedhaman baay'ee leellisaa turan Meejar Toozeelii fi Jeneraal Baarateerii ajajoota waraana xaaliyaanii hambaasanii jechuudha. Afaan Amaariffaatiin maal jedhuuni ante Meejar Toozeelii ante Baarateerii maanni Chiliyoon yaala fataarii jedhuun jechuudha. Kana jechuun afaan keenyatti maal jechuudha? Yaasi yaa Meejar Toozeelii yaasi yaa Jeneraal Baarateerii eenyus hin danda'a yoo rabbii malee akka waan jechuu wayiiti. Kanaaf amma dhaqeetu Gabayyoon waraana sana otoo ajaja nama tokkorraa otoo hin fudhatiin nuti biyya namaan deemnee kan biyya keenya dhufe immoo du'uu qabna. Kanaaf wareegni soo jiraate wareegamuu qabna jedhee kan waraanitti jalqabsiise Gabayyoodha jechuudha. Gabayyoon garuu erga 1895 dirree waraana Ambaalaatti erga mo'atee booddee
wanni se qunname yookaan immoo wanni carraan isaa maal ta'e hidhaa ta'e jechuudha. Maaliif Raas Mangashaa Raas Alolaa fi keessattuu immoo Raas Mokonnin walii galaniitu ajaja keenya malee waraana jalqabsiiste waan ta'eef Itoophiyaanota kaan otoo mariisisin waraana eegalte waan ta'eef ijaa kanaatiifuu hidhaatu sii mala jedhaniitu hidhanii jechuudha. Gabayyoon erga injifannoo galmeessee booddeedha kan Xaayituu fi Minilik gara Tigraayiyyuu seenan. Amalli addaa kan isaanii kanadha kana Baalchaa Nafsuufaa kan warra kaanirraa kan addatti kan nama waraanaa kanaa kan himuu dandeessan jira akka qorannoo keessanitti. Jiraachuu danda'a. Maaliin fakkeenyaaf hoo gabayyoo fudhanne gabayyoon of course saamicha qotee bulaa irratti gaggeeffamu hin jaallatu. Fakkeenyaaf amma yeroo wayii 1991 baay'ee bara beelaa kan turedha. Yeroo kanatti gabayyoon ergamaa naannoo Tigraayitti mishinii wayii fudhateetu waraanni Waaqshum Gwaangul kan jedhan ummata qotee bulaa saametu horii kana hin qalannaa jedhaniin gabayyoon hin qalamu horiin qotee bulaa jedheetu akka malee loleenyedha. Kanarraa kanas gama militarii iskiilii fi militarii karakterii isaatti yoo deebine nama duubatti hin jenne nama ija libsanne. Egaa ka gabayyoo akkuma jedhani akkuma beekamu afaan Amaariffaatiin ጥይት ግንባሬን እንጂ ጀርባዬን የመታ እንደሆነ እንዳትቀብሩኝ ያለ እሱ ነው። ማለት ነው ካለ ጀቹኒ ረሳስኒ ወአዳ ኮደ የመለ ዱደዱበ ኮዮዳ ይናናዋሊኝ አየለ ዲጋ ሴናና ገዲዮ ከናቲት የከጀላቴ በሬፈመ ማጋፊቱ ኮሊዩን ቀቡ ኤሪኮ ቸሩሊ ነመጀዳን ቸሩሊ ነመጀዳንቱ ነማ ሃዩት ብየ ጣሊያኒ bara 1922 Cambridge University kitaaba isaa The Folktales of the Oromo kan jedhu irratti akkana jedhee lafa kaa'a. Gabay warri abbichuu akka sidanii bu'anii fi gabayyoo. Ulee asallaafi yaa gabayyoo dhuguma garaana nyaatte wayyoo. Ulee diimtuu yaa qallayyoo faranjiis nyaatte yaa gabayyoo. Gabayyoo yogguma kufu wayyoo yaa lolee toon jennee loleen nugusaaf galti. Gabayyoo yogguma kufu wayyoo yaa niitii kon jennee niitiin boreerumti. Gabayyoon yogguma kufu wayyoo yaa haadha toon jennee gabayyoo. Ulee diimtuu yaa qallayyoo faranjiis nyaatte yaa gabayyoo. Jedhan jechuudha. Meka sena hima sena sanamale sena adwa hima sagafa makale guyya gonoromo. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo akka galgalaa kanumaan xumurameera ammayyuu taanan ture kan isiniif qopheessite immoo Firaa'ol Balaayii boroo walitti deebinaa sirba Saaliyaa Saamii nagaa walitti dhaammanne halkan gaarii. Goraadeen kakkalee gaaf milki gonfanne seenaan.